Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa kan fagoo fi dhiyoo jirtan hundi keessanuu har'aas qophii keenya har'aatiin keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya hogganoota godina Awurooppaa jaal Dandee Godaatii fi jaal Dhaabaa Ergee qabannee dhiyaannee jirra. Haala yeroo irratti sanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Jaallan waamicha keenya hawwaattanii yeroo teessan fudhattanii haala yeroo keessa jirru irratti gaafii deebii nu wajjin godhuuf karaa miidiyaa walabummaa qophii dhangaa seenaadhaa irratti nu ayyamamoo taatan argamuu keessaniif irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaa baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Baga nu afeertaatis hundi galatoomii asirratti nu dhiyeessuu keetiif galatoomii jenna. Kallattumaan karaa gaafii teenyatti ceenaa gaafiin teenya jaal Dandee sirraa jalqabna. As dhiyoo kana mootummaan Impaayera Itoophiyaa bilisiginnaan marii biyyoolessaa gaggeessaadhaa jira. Marii biyyoolessaa kana keessatti haalli ajandaan isaan marii irratti akkaan dhiyeeffataadhaa jiran qoqqoodamiinsa Oromiyaa ciruudhaa fi magaalaalee gurguddoo Oromiyaan qabdu hunda Oromiyaa irraa addatti baasuu maastaar pilaanuma bara wayyaaneedhaa sandee isa sanirra hamaadhaa ammayyeessanii gadi baasuudha irratti kan xiyyeeffatedha. Ilaalchi Impaayerri Itoophiyaadhaa bara dhufaa fi dabra Oromiyaa fi Oromoodhaaf qabu kan adda taasisu naannolee biyya sana keessatti akkuma naannoo Oromiyaadhaa naannoleen biraalleen hedduutu jira. Naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa, Soomalee, Affaar hedduutu jira. Naannoleen kun hundinuu yaada akka Oromiyaa irratti qabatanii dhiyeessanii kun hin jiru. Oromiyaa diiguun maaliif barbaachise? Mootummaa bilisiginnaa Abiyyi Ahmad biratti sirna kaleessa Minilik jaare sana ceesisuu keessatti sirnootuma bara wayyaanee sanirra seera sanirra hamaadhaa Oromiyaa irratti gadi baasee seera qabxii 39 kan mirga hiree murteeffannaa hanga murachuutti jiru sanillee haquudhaan dhiibbaa gita hin qabne Oromiyaa fi Oromoo irratti marii biyyoolessaa kanarratti akkaan kaafamee irraa dubbatamaadhaa jira. Jaarmeen keenya isin akka dhaabatti akka jaarmeetti haalli marii biyyoolessaa irratti Oromiyaa irratti akka hammatame kun egeree uummata Oromoodhaatiif egeree Oromiyaadhaatiif maal ta'a jettanii yaaddu jaal Dandee sirraa jalqabna. Galatoomii hundee wanni kun yoo ibduu walleechi deebilee lafa laallu taate mootummaan Itoophiyaatu wanni isiin irra dhaabbattee gartee jaaramtee akkuma manguddichi tokko jedheeti rakkoon Itoophiyaadhaa Oromiyaadhaa fi Oromoodhaa rakkoon Oromoolleen Itoophiyaadhaa jechuudha. Wanni amma deema jiru kun uummata Oromoodhaa lafti uummanni biraa qabu hundinuu tan isaaniiti. Durtummarraa kaasee akka jaanitti keessallee beeku baadhu akka seerri isaanii iyyuutti akka fakkeenyaatti kaabarraa as dhufanii lafti Amaarri qabu lafti immoo Tigireen qabdu kan abbaadhaati. Wanni immoo Oromiyaa irraa kaasee wanni Oromiyaa irraa hafe kibbaa fi kabiraattis haa ta'u warri gartee isaan dhufanii gabroonfatan kun ristii maalii jedhaniiti bifa sanii gartee maqaa adda qabdi jedhanii jechuudha. Tuni ta waliiti sangamasii ammoo ta isaaniiti. Kuni warri gartee dabre hundinuu asirraa nyaachuu asirra dhufanii gabbatanii jiraachuun kuni kaayoo isaanii tajaagartee jalqaba dhuma jaarraa 18ffaatii fi jalqaba jaarraa 19ffaadhaa yeroo dhufan sanuu waan kanaan dhufan yeroo dhufanuu amma Minilik fakkeenyaaf uummata Oromoo uummanni Oromoodhaa lafti ta isaaniiti abbaa meeqarra lakkaawwanna lafa tiifannuu qabna lafa qotannuu qabna ta waloodhaa ta gartee akka warraatti akka gartee mallee ganda yookaan qobsumni tokko gartee bakka horii tiifatuu fi bakka qotatu yoonii fi namni guddatee tan qonnaa kun itti xiqqaate
tawaloodhaa tatiifatan sanirraahi lafa qonnaa kanatti jijjiiraniif jechuudha. Akkasi lafa qabna nuti. Lafuma akkasii qabnu san dhufee Minilik hogguu dhufu gaa waraana isaa kanaafuu damoosni baanan mindaan hin jiru uummata Oromoo kana lakkaawee waliin kanneef akka jirutti. Kanaaf duratumarraa kaasii Oromiyaan tan walooti ta isaanii moo tanuma isaaniiti amma deebii garuu Haile Sillaasee yeroo buuttis gaa rakkoon guddoon takka tanuma turte jechuun maaliif mootummaan addunyaa tuni akkuma fakkeenyaaf dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa diinni Oromoo afurii jaa jechuudha. Tokkoffaa impaayera addunyaadhaati. Kan qawwee warra saniif kannee barnoota wayii barsiisee maallaqallee kannee fi investi godhee akka isaan dhufanii gartee nu qabatan kan godhe jaa. Kan lammaffaa immoo fiidaloota jaa. Fiidala jechuun abbootii qalaadaa jechuudha. Abbaa lafaa warra akkasiin namaa fi uummata keenya san hiratee Haile Sillaasee jedhama fakkeenyaaf nugusummaan Haile Sillaasee dhaabbattee yaa'iin tanaa jaarsimma dheengadda Zagayyaa Asfaaw warra yeroo san dargaggummaadhaa fi waan kana keessatti hirmaatee hundee waan kana akka gaarii quba qabu jechuudha. Waraanni dhufeeti akkuma dheengadda nu godhan kanatti warra waan san sossooyinsisan barattoota yaa'ii godhee akka Haile Sillaaseen kufu dullumman illee gartee haa ta'u atilleen dulloomtee nurraa dhaabbadhu waan jiru dhufanii qabanii lafa san lafti gartee tan ummata qotatuutii jee ummata Oromoo akka jirutti waggaa 17 hammatee ture jechuudha. Sunis bakkaan hin geenye bakkuma sii turte wanti lafti gartee tanuma warra duraan qabu san keessaan dhuftee mangistiin bakkuma sanitti deebisee jechuudha. Haga tokko immoo fuula wahii agarsiisuudhaan. Kan lammataa warra sadaffaati. Mootummaa sadaffaadhaa kan Tigireeti. Ani fi Minilik hin beeku, Haile Sillaaseen hin beeka, Dargis hin beeka jechuudha. Kunis gaa deemeeti waan dheengaddaa sana agartee gaa fakkeenyaaf waan akka kililii maalii maqaan amma Oromiyaa kunilleen lakkoofsa gartee 39 kasilaa ilmi namaa bifa paartiin gartee if danda'ee if ijaaree gartee bifa dimokiraasiitiin waan kana ja'ameeti dhufame isaanis waan san gama fiimeeffataniiti warra isaaniif waan saamu qofa warra isaan gartee ajajuu danda'an kan waan isaan ja'an fudhatan fi namoota Oromoon tahin kan ammoo afaan Oromoodha. Haati Oromoo haa ta'u wanni takka afaan haa baratu nama mallee dandeettii isaan kan ifirra dura dhaabbachuu hin qabne asirra shuummateetiin waggaa 27 uummata keenya saamaa turte maayirratti waan amma reefu jedhamu maal jettaniin mastar pilaaniin baanan san balaatti taate jechuudha. Mastar pilaaniin san ammoo uummata Oromoo adda muruudhaaf fakkeenyaaf akka Gaazaadhaa fi Falastiin amma ta'an beektaa adda muraniiti. Yommuu walakkaatan adda muran Oromiyaan takka ta'uu hin dandeessu. Uummanni Oromoo illee garte akka seera ilmi namaa lafa kaa'ee tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Walakkaatanatti duuba kanaan warra kibbaa kana asiisanii lafa gabaabduu jira iddoo nabeetaa Finfinneedhaa fi lafa afaan Amaaraa waliin baasuudhaaf ijoolleen wanta nagarte gaa lafaa kaatee mastar pilaaniin kun nutti hin tahuu adda nu qooduudhaaf gartee waan biraatii miti adda nu qooduudha. Kunillee nutti hin ta'u isinummaa dhuu gartee dura dhaabbadhaa jechuudhaan yaa'iin gaa waggaa 2016 kaatee amma 18 deemte san warra kana gartee kaatee ganda galchite jechuudha. Amma ammaas ka amma dhufe kun bakka sanirraa amma hin dhee uummata Oromoo gartee gaa nuti mootummaa Oromooti jedhanii soban mootummaa afaan keenya dubbattu gartee gaa masaraa seena jedhanii ilmi namaalleen hedduun dogoggoree dirgimjee gartee jala seenii jechuu gartee ijoollee gaaratti haftisan qofaatu yeroo saniif nutti hin ta'u kun wanni amma gartee deemu jiru kun waan sirnaatii jedhanii jalaa hafanii jechuudha. Kunis bulee gaa waan amma jennu kana marii biyyoolessaa ka jedhamu kana mariin biyyoolessaa uummata Oromootii fi uummata Oromoo adda diiguu lafa Oromoo gartee hirachuu san bira kutee gaa guutuma lafa tanaatu amma akka jedhamutti ragaallee qabaachuu baanne ragaan numa jira wanni jiru uummata gartee addunyaa gartee warra qabeenya qabu uummata kanaaf lafti gurguramtee turte jechuu gartee lafti gurguramtee mastar pilaaniin sandaranii kan gaa magaalota Oromoo amma fakkeenyaaf Tigireen hin jenne lafti sun teessanii duubarraan gaa warra lafti sunirraa waa takkalleen qabda warra ju'uutu dhufe santuu gartee waan kana oofa waan amma deemu jiru kana isaantu oofaa jechuudha. Akka seera addunyaatti federaalli ni jira. Federaalli ni jira. Amma Ameerikaa fi gartee biyya sanaas gartee numa jira. Federaalli kun fedhu uummanni
lafa muranii haa kannaniif bakkuma sana gartee gaa jiraata gartee federaalli lafa qabu hin jiru. Kanaaf deebi'amee lafa Oromoodhaa Finfinneen teessanii miti. Amma yaajjabduu deemu jira jangartee gudda geenya. Jira dhawaan teessanii miti. Jijjigaa fi illaa dhagaa booraa dhagaa bur jedhanii jijjigaa gad namacha awwaalamee jira. Nama Oromoo bakka sanatti gartee awwaalli jira jechuudha. Illaa lafti sun hundinuu deengadduma asuma jirra hamma gartee lafti sun toltuu fi jedhanii bishaan hin qabdu hoteela olsaan hin qabu maal jedhanii jijjiga fuudhanii hamma isaan tolfatanii jedhanii warra Soomaalii kannan har'a san dhiisi bordoddee yaa'ii godhu jirtu Soomaaliin dirqama fuudhanii yeroo dabre sanuu dirqamaan tuni hedduu waa hedduucha keessa jira. Mangistuulleen gaaf meeqa gube innillee ijibbaatee Haile Sillaasee irraa kaasi uummanni bakka san qubatu uummata xiqqashoo jajjabina wayiitii fi hin dhageenye ture gartee gama kaaniin duubaanillee bakka biraa dhaabbatamee hafuurrii wayii haseenu gadii sanarraa kara Jabuutiitiif kana kanaan osoo Jabuutiillee hin bilisoomin ijoollee hedduutu achi turtee jira. Waan kana ta'eef Tigreelleen gaafa dhufte ifumaa nama walitti jirtee lafa tana gartee namaa irra wal fixa akka gartee gaa isinidduudha fuudhamtee faraqaa jedhanii faraqatti lafuma teenya abbaa keenyaa tarisiin teenya tan gartee miraasni keenya amma dhaloonni kiyya warra achirraa kaas illaa Jabuutitti Faransaan xalayaa gartee gaafa karaa kana baasu 18 wanni san keessa gaafa karaa san baasu lafa gartee inni xalayaa kannee fi maallaqallee gartee kannee fi irraa oorota gartee baaburri keessa ba'u jechuudha. Kanaatu jira manguddoon gaafas ilmaan yeroo sanitti gartee gaazexii xiqqoodhaa ka amma gaaddu dulloomanii kan du'ee fi kan jirullee ni jira jechuuf hin jaa. Lafuma tana fuudhanii isiniin nuufi gartee Soomaalillee walitti diruudhaaf maal wanni kun hundinuu beekadhu isaaniif bu'aadha. Oromoodhaaf nama biraa walitti diruun dalagaa isaanii lafa Oromoo fudhanii gurgurachuun dalagaa isaanii akkuma gammachuu kun gammachuu ayyaanaadha. Uummanni kun beektaa haadha isaaniillee ni gurgurataa jechuudha. Warri amma mootummaa irra jiru kun Tigreerraa kaasi illaa ammaatti warra haadhallee gurguratu. Waan kana ta'eef rakkummaan Itoophiyaatu Oromiyaadha fi Oromoodha. Deebii amma gaawwanni amma deemu jiru uummata Oromoo gaammallee bakka jaha baasuu fi lakkoofsi gartee masalaa ilmi namaa akka seeraa kaayyatanii 39 san federaalummaadhaan yoo taate waliin jiraatan. Yommuu waliin ta'uu hin dandeenye namuu gartee gaa akka gartee gaa kophattillee irraa bahuu danda'u seera lafa haayame sanii jechuudha. Amma wanni kuni waan san balleessuudhaaf warra dhufe maal warruma gartee iidiyuu ihaaphaa gartee kadheen gaddaati. Kan gartee uummanni Oromoo mana hidhaa keessatti heddummaate uummata Oromoodhaan Itoophiyaarraa baraara jedhee warra bahe faatu gartee bakka sanatti mataa ta'e achi keessa jira. Amma namichi bakka sanatti ajajaan bakka sana isaa fi Biraanuu Naggaadhaa saahiballeedha firummaallee qabanii jedhanii jechuudha. Jibbansi isaanii Oromoo irratti tokkummaa qaban tokko gartee uummanni kun uummata kanaan waan san keessa seenee hooggana ta'ee oofu jira. Kun yoonii fi Oromoo tan ofirraa akka goone gandi biraa gartee hin dhibudha. Maaliif mootummaan Itoophiyaan irra ijaaramtee Oromoodha. Qabeenyi isii Oromoodha. Bakka isiin irra jiraatte Oromoo. Uummanni guddaan waan kana dura dhaabbachuu fi takkaa waan takkaa yoo inni fudhate namni biraa diduu hin dandeenyes Oromoo waan ta'eef bakka tana dhiibatanii uummata kana facaafne balleessinu malee bulchuu gartee lafa tana bulchuu hin dandeenyu. Minilikilleen dogoggora dalaga jedhan gartee ka uummata kana balleessini bakkuma sani dhiisee uuma irraa saammatee gartee biraa deebi'e. Waan akkasiiti gartee haasawiin isaaniiti ammaaf kan barattiin gabaabadha gaa yaadni isaanii kana jechuuf hin jaa uummatuma kana isaan dhibee addunyaa irratti kan ofirraa balleessuu fi uummata lafa tanallee gartee hiranii balleessuudhaaf fi murtiin isaanii tanaa yaadni isaanii kana rabbiin ammoo bakka hin ga'uuf hin jaa asumarratti hin gabaabadha gaa meemmaaf inni jira saayinni kiyyaasi. Ulfaadhu galatoome jaaldandee haala gaariidhaan nuuf ibsite dhaggeeffattoonni keenya karraa hubatan abdii guutuun qabaa. Mee jaallaa barakatittiin dabraa biyyi takka magaala isiitii wajjin addaan muranii biyya mataa akka biyyatti naannumaa ta'uun dirdhawaan Oromiyaa jalaa baatee biyya taatee jiraachuun magaalaan Harar adaree biyyoo Oromiyaa jalaa baatee mootummaa
Hararii mootummaa mataa isii ijaaraniifii jiru. Finfinneen magaalli guddittiin Oromiyaa har'a bulchiinsa Oromiyaadhaa jala hin jirtu. Bulchiinsa federaalaati. Federaalli akka seera addunyaattis lafa hin qabu qubsuma qaba malee garuu faallaa isaa lafa teenya lafa Oromoodhaa ciranii Oromiyaa waan jedhamu kanaaf guutumattuu balleessuudhaaf pilaanni irraan tana mootummaan bilisiginnaadhaa laftanyaan afaan Amaaraa dubbattu Oromiyaa irratti aggaammattee jirtu kun hegeree uummata Oromoodhaatiif maal ta'a jettee yaadde jaallaba? Galatoome yaalonde irraa kana nuu kennuu keetii fi nu waamuu keetii fi gaaffii kana nu gaafachuu keetii fi gaaffiin amma ati lafa keesse kun nu gaafatte kuni gaaffii yeroo baay'ee irratti haasa'uun Oromoon irratti mari'achuu akka Oromootti akka intala Oromootti sabni Oromoo irratti mari'achuun irra jirudha. Garuu gaaffii kana immoo inni kaafnee mari'annu akkuma danda'oon jedheessa isa durii sanas isa dura darbees walitti qabachiisuun nurra jira. Xinnoo akkuma egaa danda'oon keessa deddeemeera waa tuttuqeera. Haa ta'uyyuu malee anis waa tokko tuttuquun barbaada. Isa bara Minilik yoo fudhanne achumarraa kaafne egaa Oromoon inni kaanuu sana dura qabame garri Oromoo Walloo gara waggaa 300 olii ta'e adda qabame amma qobaadhumsaa lolaa qobaadhumsaa du'aa ture. Minilik immoo sanaafuu booda dhufee afiyyuutti dabalatee egaa barum dhufam sanayyuu Minilik fa'aa biyya Oromoo kana maaliifan jedhee isaa biyyi fa'aa akkatti walitti qabatu walitti fiduufanii biyya Oromoo sanannaa qabatanii biyya qofa otoo hin ta'in nama isaas akka garbaatti akka isaanii hojjetutti akka isaanii qotutti akka isaanii galchutti akka qabeenya isaanii guddisutti akkasitti lafa hin qabatanii saba immoo garbicha hojjetaa biyya dhabsiisan sanarraa ka'anii immoo egaa maalinni wanni dhaban malee dinagdee guddaa dhaban malee aadaa isaas afaan isaas balleessuudha irratti xiyyeeffatan. Tokko eenyuun akka aadaa isaa fi afaan isaa kan balleessu kan isaan irratti ergaa kennanii fi warra Ortoodooksiiti. Warra Ortoodooksii dabtarootatti ergaa kennanii isaan akka afaan Oromoo zarii Oromoo waan hundumaa akka balleessan itti kennan. Jarris amma danda'an irratti hojjetanii garuu beekumti isaanii waan sana waliin taane burjaajessanii isa kaan yoo kiristaana goone isa kaan yoo barumsa dhoowwine sabni kun hin burjaajaa eessayyuu dhaqu sana booda yoommoo sana caalayyuu barsiifne immoo nutti dammaqa innis hin barbaachisu kana burjaachesifneetuma yoo amantii isaa eenyummaa isaa yoo geeddarreyyuu inni suuta of geeddaraa deema of jibba maqaa isaas hin geeddarre Oromoo kan jedhu gaallaa jenna kana hundumaa goonee irra keenye yeroodhaan dhalootaan geeddaramaa dhufaa hin bada kan jedhan akkasitti fudhatanii akkasitti deemaa turan. Garuu haa ta'uyyuu malee yeroo keessa wanti kun otoo deemuu egaa akkuma biyya biraa achi keessaa warri ati fudhatteetuma garbicha gootee militeeriis keessa galchitee kan biraas ta'e immoo warrumti immoo quuqama qaban warri ijaarsaa dur seenaa Oromoo beekan sana keessa dadammaqanii qabsoo calqaban. Qabsoo kana eeggalanii qabsoon kun immoo qeedhaan eeggalamee babal'achaa amma Jeneraal Waaqoo Guutuufaa, Arfan Qal'oo, Sikkoo Mandoo, Maccaatu Lamaa amma kun ga'utti qabsoon sun nama walitti qabatee karaarra bu'u calqabe sana keessa egaa ba'uun dhalate Haayila Sillaaseenis barumsaan kufee egaa Haayila Sillaaseen kana irratti immoo Oromoo balleessuudha waan baay'ee hojjete isaan taane malee lafa keewwate akka mana barumsaayyuu kibilii 4 hin darbarre kan jedhu seeraan lafa keewwatanii ture otoo manni waggaa 2 dura. Egaa warri qabsaan ka'e kun immoo sana hundumaa fashalsiisanii warri biraas warri inni dinagdeedhaan beelaan biyya keessatti kaase suni sirna isaa sanaa fi humna isaa sana barcuma isaa jalaa buutee isa kuffisee jechaadha Haayila Sillaasee. Sun egaa edda dhufee dargiin dhufee akkuma Jaaldalaawwan jedhee dargiin dhufee lafti kan sabaa miti kan
warra yookiin kan mangistitti kan jedhu seera baafatee saba lafas qabatee sabas waa tokko kan inni hambise isa dur isaan lafarraa ari'an saba qeesarraa ari'an akkum qeesarra taa'u manni isaa akka achi hin diigamne akka achitti hafee taa'u laftis qeenis kan koote akka jedhu garuu lafa akka jirutti kan mangistuu waan turee fi lafa sana gurguruu geeddaruu hin danda'u ture sabni sun. Innis immoo karaa tokkoon akka inni ilaallutti lafa gurgursiisuu dhiisuun bayeessa ture. Maaliif otoo lafa gurgursiisanii innaa sana bara mangistuu kan horii harkaa qabu, kan maallaqa harkaa qabu warra ijoollee nafxanyaa fi warra basha waan ta'anii fi lafa Oromoo akkuma warri Yihudaa Israa'el warra Falastiin irra fuutee qabattee bitte sanatti akkas ta'u inni karaa sanaan bayeessa ture lafa sana. Garuu maaliin haa ta'u malee dargiinis qabeenya sabaa waan isaan qotatan gadi baasanii gurguruu hin danda'anii fi wanni mangistiitti gurguru malee abbaa barbaadanitti akka barbaadanitti gurgurachuu hin danda'anii karaa biraa immoo inni deemnee naanna'ee karaa biraa waa fides karaa biraa immoo saba sana garba godhate. Kunis deemee ijoollee isaas jalaa guuree gara waraansaatti gara Eertiraatti ijoollee isaa xixinnoo hunduma isaa jalaa ficcisiisuu calqabe. Kunis egaa sabni kuni wanti inni isaa dhufe waan xinnoodha. Kan inni immoo barbaadu waan guddoodha sun gaafa dhufu innis sabnis ka'ee warri bosonattis galan lolanii bulchaa loltootaa sana kan mangistuudha ofirraa darbatanii jechaadha. Sana booda egaa warri lolu ABO'n TPLF hundumti isaanii lolanii edda humna waraansaa kana barcumarraa buusanii aangoorraa fudhatanii waliin galan jechaadha. Sana keessatti egaa waan ta'e hundumti keenya iyyuu hin beekna. Federeeshin kan jedhu walii galanii sana calqabanii federeeshinii dhaabna jedhanii ta'us malaammaltummaadhaan akka egaa warra bashaa akkuma beektanii malaammaltummaa beeku Oromoo faana Oromoon federeeshinii jedhee yookiin immoo gabarmentii ce'umsaa jedhee isaan faana taa'e isaan sana jala garuu lafa jala hojjetanii Eertiraadhaa calqabee cubburrachuu hojjetanii warra biyya alaas qabatanii warra Itoophiyaa sana leellisan warra bashaa leellisan warra fanyii qabatanii malaammaltummaadhaan ABO achi keessaa rukusanii baasanii ta'us federeeshinii sana seerri lafa taa'e sun isa wanni lakkoofsa 39 kan wanni irra jiru kan seera irra jiru sana hundumaan barreessine akkum jirutti ta'e sabni ofiin of bulchaa federeeshinii ofiin filata qabeenya isaa irratti murata kan jechu hundumtu seera sana keessa jira. Garuu wayyaaneen maqaa federeeshiniitiin maqaa geeddartee isa warri dur fiudaaliis warra Amaaraadhaa godhu sana xinnoo irraa geeddartee ishiin immoo federeeshiniidha jettee waan xixinnaa keessee seera sana keessa saba keenya mooksuudhaan burjaajessuudhaan federeeshin sanas hin turre dhugaadhaani garuu maqaan isaa hin ture biyya sana jajalliftee ishiinumti waan hundumaa itti hollachuu calqabde. Qabeenya Oromoos maalumoos Oromoos ajjeesuu lafa isaas gurgurachuu waan hundumaa godhuu itti fufte. Sunis ishiidhaan ta'an egaa Oromoo qofaa miti saba biraa hundumaa walitti qabdee Amaaraa calqabee amma saba kibbaatti hundumaa cunqursuu ajjeesuu qeesaa irraa buqqisuu lafa irraa gurgurachuu waan barbaadde godhuu waan barbaadde ajajuu waan hundumaa godhuu calqabde. Ishiinis abbaa biyyaa taatee saba biraa biyyumsa akka biyya isaatti of hin ilaalle akka biyya isaatti orma ta'u akkas goote qabeenya isaatti akka orma ta'u akkas goote. Irra dhuftee egaa maalinni keessumaayyuu Oromiyaa iddoo lamatti kutuudha. Ba'aa fi lixatti walakkaa isaa iddoo lamatti kuttee walakkaa ceetee ishiin gara biraa achi keessatti saba ishii warra biraa warra ormaa galchite Oromoon akka humna godhanni gochuuf maal fiddi Finfinneerraa eeggaluu calqabde. Finfinnee kan Oromoo irraa fuutee maaster pilaan kan jettu itti baafattee Oromoo mooksuuf yaalte. Garuu innaa sana sabni keenyaa fi dhaloonni haaraan kun immoo dammaqee dura dhaabbatee wanti sun akka hojiirra oolle godhee ishiiyyuu wanti sun balaatti fidee
Finfinnee keessaa akka baqattee baddu ishii godhe. Sun hundumtuu egaa balaan sun hundumtuu kan ishiin hojjette immoo boodayyuu irratti kufee warrumti ishii keessaa yaa'an, warrumti ishiin guddifatte, warrumti ishiin Oromoo ajjeessisaa turte barcuma fudhatanii ishii irratti waraansa kaasanii saba isaanii hundumaa saba Tigraay akka jirutti egaa saba samaan goone silaa kan wal fixuun irra jiru warrum polootika irra turedha. Saba sanayyuu balaatti fiddee jechaadha. Kun hundumtuu balaa kana kan itti fidee bu'aara isaa argine kan ishiin cubbuu keessumaa saba Oromoo irratti hojjettedha. Bu'uurri isaa isa. Bu'uurri Minilik Hayilasillaasee kufuus Dargii kufuus hunduma isaa kan kana fide bu'uura isaan saba Oromoo irratti hojjetan, cubbuu isaan saba Oromoo irratti hojjetan, cubbuu isaan lafa Oromoo saaman, cubbuu saba ijoollee Oromoo fixan kanatu hunduma isaanii barcuma isaan ari'ee barcuma jalaa buusee balaa isaaniitti fide. Amma hoo maal ta'utu irra jira? Sagara Abiyyitti yoo dhufne yoo yaadanne Abiyyi gaafa dhufu dura maal jedhe? Numatu Oromoo dhumatu taa'ee ilaale malee inni uma nutti maa dhufe? Gaafa hundarra dhufe Oromoon yoo na deeggaruu baate waggaa 100 duubatti deebisaa jedhe. Otoo dhuguma ilma Oromoo ta'e, otoo dhuguma aadaa ta'e qabaate, otoo safuu qabaate, otoo Oromoon isa guddise namni kun akkana hin jiru. Oromoon isaan dhaggeeffateetu bira darbe. Gaafa barbaade immoo yoo Wallaggi na ajjeese Jimmatu Wallagga faana wal lolaa jedhe. Kun maal jechuudha? Saba mataa sabaa keessatti waan hin taane samuma Oromooyyuu adda adda babaasu Oromoodhum ta'e. Sana booda maal godhe? Baalee dhaqee afaan Baalee haasa'ee jedhe. Afaan Baalee taasa afaan Oromooti. Afaan Oromoo haasa'uun afaan Baalee Oromoo Baaleen afaan biraan qabu afaan Oromooti. Egaa kan hundumaa gochaa Abiyyi achirraa ka'ee siidaa Minilikii fi Hayilasillaasee fa'aa dhayii dallaa yookiin mana Minilikitti galchee achi keewwate. Jaappaanitti doolarii miliyoonii 5 tolchisiise. Kana maal agarsiisa? Innasuma. Kun egaa ergaani isa sabni kun qabsaa'ee fide sana hundumaa nan balleessaa. Yaada isa kan Minilik isa Hayilasillaasee itti deebisaa. Kan jedhu ture ergaansaa. Achi calqabee sanum godha Minilik. Wanti inni godhaa ture hundumtu sanuma. Innaa barbaade faannoon biyya egaa Somaaleettuu nan ergaa jedhe. Innaa faannoon saba Walloo irratti ajjeesaa duguggaa sanyii raawwachaa jirti jedhee paarlaamentii irratti namni Walloo namni sabni filatee achi erga gaafa dubbatu faannoon Itoophiyaa egaa tokkummaa Itoophiyaa egaa yoon barbaadeyyuu gara Somaaleettuu in ergina. Kanaafuu jechuunsaa yoo saba Oromoo isa Walloo sanas fixe homaa miti jechuusaati. Afaansi kanaan irraan keenya afaan isaatti dubbate achirra jira. Wanta biyyi gochaa dhufe hundumtuu waan saba Oromoo balleessu. Saba biraa irratti hin bobbaane. Saba isa kamirratti innaa bobbaatu argitaniittu innaa bobba'u argitaniittu Abiyyi saba Oromoo qofa irratti bobba'a. Innaa barbaade Wallagga jedhee kophaa waamee abaara. Saba isa akka waan Oromoon taanetti sabni Wallaggaa. Egaa kana hundumaa gochaa ijoollee immoo warra horiidhaan bitamu kashalabbee guureet saba isa tokko irratti bobbaasa. Saba isa dhiyaa irratti bobbaasa. Saba isa bahaa irratti bobbaasa. Innaa barbaade immoo Islaamaaf Kiristaana jedhee Oromoo isa Kiristaana ta'eef isa Islaama ta'e wal ficcisiisuu yaala. Waan kana hundu ammayyuu irruma jira Abiyyi. Amma egaa maaliin ergaan isaanii tokko immoo akkuma dhufeen yoo ilaaltanii isa saba Itoophiyaa jedhu sana malee saba maal jedha saboota Itoophiyaa kan jedhu sana hin fudhatu har'ayyuu hin fudhatu. Isa gaafum dhufee calqabee kun immoo yaada Biraanuu Naggaa fa'i.
sabaa fi sablammoota kan jedhu sana Abiyyi hin fudhatu. Maal jechuudha kun? Ergaansa federeeshiniis sanan barleessa. Federeeshin barbaachisu Oromoos Oromiyaas kan jedhu hin barbaachisu. Itoophiyaa isa jedhu sanatti deebimna. Seeraanuu hin dhoowwina. Akka namni Oromoo ofiin hin jenne, akka Amaara ofiin hin jenne, akka Guraagee ofiin hin jenne. Kun hundumtuu kan xiyyeeffatu hin jenne egaa biyya Oromiyaa irratti. Oromiyaan guddoodha. Ishii malee Itoophiyaan jiraachuun hin dandeessu. Tigiree yoo baates Itoophiyaan Oromoo yoo jiraatama jiraata. Kanaafuu Abiyyi kan irratti xiyyeeffate eenyunni Walaayitaas miti, Sidaamaas miti, Amaaraas miti, biyya Oromiyaa fi saba Oromoo irratti kan inni xiyyeeffate. Isa irratti xiyyeeffate Abiyyi kan hojjechuu irra jiru. Mee ilaallu keessumaa irra Guraagee keessaa Biraanuu Naggaa mana jiraate edda bahe maal kan inni siyaasatti deebi'e saba Oromoo kana fuuldura dhaabbachuu fi siyaasa saba Oromoo fuuldura dhaabbachuuf jedha. Nama akkana jedha Abiyyi gaafa dhufee ministeera barumsaa godhee ijoolleen Oromoo akka hin baranne goosise. Maaliifuu yoo yuunivarsiitiidha ijoolleen 10,000 kufte kan kufu akka baay'inaatti ijoollee saba Oromooti. 10,000 keessaa yoo kufanii warri kaan 3,000 akkana hin darban kan kufu ijoollee Oromooti ishiitu baay'eedha 7,000. Kun egaa akkatti isaan cubbuudhaan akkatti isaan sharriidhaan Oromoo lafarraa balleessanii wal ficcisiisanii kaanis isa jibbisiisanii kanatu deemuurra jira. Kun immoo har'a marii biyyoolessaa kan jedhu Oromoonu keessa hin jiru, sabni Oromoo keessa hin jiru. Sabni isaan hin erganne, itti gaafataman qaban, kana hundumaa akkatti saba keenya tuffatanii seera malee Finfinnee fi Dirree Dawaatti mari'achiisu. Harar immoo akkuma isin beektanu sabni isaan kennaniif sun Harar keessatti yookiin Harargee keessatti lakkoofsa isaanii meeqa? Kana mangistuutu eeggale. Innaa sana sabni sun 17,000 moo 20,000 jedhan egaa amma yoo dhaqanii 60,000-70,000 yoo ta'an. Akka federeeshinitti warra mataa isaanii qubaa uffitu jedhee isaanii fi hasaab lafa kaa'e mangistuun. Cubbuun kun achirraa eeggale. Edda dhufte immoo wayyaaneen kanatti cimsite. Wayyaaneenis kan eddiin duwanti kan godhaatu lafa Oromoo Somaaleetti kuttee kenniti, Keeniyaatti kuttee kenniti, Affaaritti kuttee kenniti, Amaaraatti kuttee kenniti. Kun hundumtuu maal gochuu isheeti? Oromoon akka nagaan hin jiraanne. Akka ollaa faana nagaan godhanne. Ishiin immoo kanarratti wanni gootee fira urattee Oromoo lolchiisuu, wal lolchiisuu sana booda immoo dhaqxee irraantee Oromoo rukutuu. Waan har'as kan itti fufe kanuma. Kanaafu Abiyyi nama Oromoo fakkaatee gogaa, nama Oromoo fakkaatee yeeyyii gogaa hoolaa uffatee Oromoo keessa taa'udha. Kanaafu Oromoon kana beekee inni isaa gale. Amma immoo seenaayyuu geeddaruurra jiru. Oromooti Itoophiyaa ijaare. Oromooti biyya kana walitti qabe. Kun maal jechuudha? Saba isa kaanii wal lolchiisu budiyyaa jessanii dhugumaadha. Oromoota akkana nu godhe jedhee dhaloonni haaraan warri kibbaa akka Oromootti ka'an. Kan Oromoon hin goone. Biyya kana kan walitti qabee ijaare Oromoodha. Kan Oromoos lafarraa fuudhee abbaa lafummaa isaa dhoowwe Oromoodha. Warra Amaaraa sun warri mootonni Amaaraadha homaan goone. Gara jedhu sanatti deemuurra jarbi. Amma kana Oromoo diina irratti baay'isee, diina irratti kakaasee saba Oromoo lafarraa dhabsiisu, Oromiyaa lafarraa dhabsiisu barbaada. Keessumaa seenaa kana Abiyyi fa'aa achi ka'anii Oromoota biyya kana ijaare jechuun Oromoota biyya kana walitti qabee as fide jechuun Oromoodhumatu Oromoo lafarraa ari'e. Warra kaanis warra kibbas lafa isaanii dhoowwee eenyummaa isaanii irraa fuudhee garba isaan godhe.
seenaa geeddaruu barbaadu amma kana deemaniiru Abiy fa'aa seenaa biraa seenaa cubbuu Oromoo irra kaanii Oromoo saba biraatiin wal lolchiisu kana barbaadu Abiy fa'aa isa dhumaarra gaane gaadha Abiy fa'aa kana akkamitti akka keessaa baanu wal mari'achuun ilma Oromoo wal mari'atee maalirra akka ga'uun nurra jiru gara fuulduraatti akkamitti Oromoo kana bararuu dandeenyu Oromiyaas akkamitti bararuu dandeenyu yeroon isaa amma dandeenyu hojjechuun malee sabni Oromoos Oromiyaanis balaa keessa lixxee jirti. Kanaafuu kan egaa Oromoon hundumtuu dhiira jaarsa ijoolleedha dargaggeessa warra barate hundumtuu hayyoonni Oromoo hundumtuu kanarratti gadi ba'anii waliin dhaabbatanii yeroon har'a Oromoo bararru har'a yoo boru ta'e yeroon isaa yeroo nutti dheeta. Kanaafuu yeroo barfate ta'a. Oromoon kan hundumtuu isaa galee ka'ee waliin dhaabbatee Oromiyaa fi Oromoo bararuu danda'uun irra jira kan hin jedhuun qabaa galatooma nan dheeressa. Ulfaadhu galatoome jaallabaa baay'ee keessa gadi buutee isanirraa hafelleetti nu guuttee uummata keenyaaf walitti ibsimuudhaa jirta. Mee karaa gaaffii teenyetti aanutti keenaa haala warraaqsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru wajjin wal qabatee har'a lolli kaaba Itoophiyaadhaatti banamee jiru eenyu fi eenyu gidduutti banamee jira kajuu kana obbodiyoo kaleessa TPLF obbodiyoo kaleessa bilisiginnaa har'aatu abbootii isaanii warra kaleessa isaan guddisee Oromoo ficcisiisaadhaa ture. Warruma kaleessa Oromoo akka ajjeesaniif murtee kannaa turee fi warra Oromoo harka qabee akka duutuuf fideetti kannaa tureetu ilmaanuma TPLF fi TPLF jidduutti bifa haarawaan ammaas lolli jalqabee jira. Lola jalqabee kana wajjin wal qabatee ataakaroo kana keessatti hireen qabsoo bilisummaa Oromoodhaa maal ta'a ka jedhu Abiy mootummaa Oromoodhaa ifiin jeet ifi yaamee maqaa Oromoodhaatiin warra kaaba Itoophiyaadhaa irratti lola yeroo garagaratti banaadhaa jira. Lolli kun ammoo kan inni itti summii baay'isaadhaa jiru diinatti heddummeessaadhaa jiru Oromoo irratti. Isa kana odoo kanaan jiru har'aan tana duulli simdoon tokkummaa warraaqsa qabsaa'otaa jaarmeelee qabsoo hidhannoo gaggeessan kan Abiyyi morman hunduma isiitu bakka adda irraa walitti funaantee walitti qabattee mootummaa impaayaraa Abiyyi ka Itoophiyaadhaa kana aangorraa kaasuudha qabna ka jedhu bu'uura godhatanii lola banaa waan jiru fakkaata. Tokkummaa kana keessatti immas gamtooma warra simdoo kana keessatti jaarmiyaan ABO boodaatis akka qooda qabu dhoksaadhaan hasaasamaadhaa ture arraba isa keessatti gadi baamee miseensotattis waraanattis himamaadhaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo bara 1990 takka humna teenya xiqqishoo qabnu fudhannee TPLF aangoomsuun wareegama qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif bee deebifnee Itoophiyaadhaan jaaruun filannoo adda bilisummaa Oromoodhaa ta'e 90 takka waggaa 27 guutuu TPLF hidhattee qabeenya Oromiyaa saamtee uummata Oromoo fixuu fi ficcisiisuu irratti dararaa hiriyaa hin qabne uummata kanarratti gaggeessaa baate. Barri 2018 kan ummanni gadi bahee karaa gubbatti yaa'ee fincila diddaa gabrummaa gaggeesseen TPLF aangoo irraa firraa gaafa kaasu ilmaanuma TPLF guddifatte obbodiyoo karaa aangootti akka dhuftu dhiibbaa hinaaffaa warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jirtuun Oromoon aangoo siyaasaa walii kuudhuu dadhabuudhaan dabarsitee har'aas laftanyaa afaan Oromoo dubbatu guddisaa TPLF booji'amtoota dargii har'a aangootti fidee ummanni Oromoo ajjechaa hiriyaan qabne irraas keessummeessaadhaa jira. Laata duulli har'aan tana warra kaabaatii fi Itoophiyaa gidduutti baname kunoo Oromoo kana keessatti miidhaa akkamtu Oromoo mudachuu deema. Qabsoon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo taa'ee haala kanaa eeggatu jilli qabsoo karaa nagaa gaggeessina jiru bilisiginnaa jalatti harka kannatee bilisiginnaadhaa wajjin taa'ee duula warra kaabaat irratti olola banaadhaa jira.
qabsoon hidhannoo uummanni Oromoo bosonaa eeggatu ija takkitti qabnu takkitti kanatu nu hafe jee taa'ee ala kanaa eegu arra duula simdoodhaa wajjin walii galanii mootummaa Itoophiyaadhaa aangoo irraa kaasuu irratti Abiyyi cabsuu irratti tokkummaa qabaatanii akka jiran if labsaadhaa. Hegereen qabsoo bilisummaa Oromoo humna waggaa 27 guutuu meeshaa ammayyaa hidhatte kanaa wajjin ammaas deebifnee aangoo TPLF aangoo irratti deebisuudhaaf humnuma isaaniif tahaa jiraachuu hin fakkaatu. Humni addi bilisummaa Oromoodhaa aabaa ooboon har'aan tana qabu humna TPLF qabu wajjin walli madaalaa. Tokkummaan faannoo fi Oromoo jidduu jirtu tokkummaan TPLF fi Oromoo jidduu jirtu. Maali? Akkamitti ilaala kana jaarmeen keenya? Jaaldandeewo. Galatoomi keessa deddeemtee dhuguma ta duraatis akkuma jiru sanitti tahee balaan ka duraa san irratti beekta balaan jijjiru balaan hamtuun ta jirtu maqaa mootummaatiin lafoota Oromoodhaa takka dirree xayyaaraadhaa jedhanii gartee uummata Oromoo irraa buqqaasan lafa baalee gartee gaammallee paarkiidhaa irraa ka'aa ja'an tun dhiifama. Lafti mallee gartee qamadii biqilchitu qamadii tan asii fuudhanii geessanii wanni tun gartee nuuf taatiihu warri sanuu teessii baanan godhee jira jechuu gartee. Waa'ee gartee mallee masar biraanii ka jennu waan hamtuudha wanni san beektaa tan duraatti dabalachuudhaaf wanni san waan hamtuudha. Guyyaa boruu waggaa hamma inni isaan kanaaf gurgure gaafachuullee hin dandeenyu akka seera addunyaatti. Guyyaa san eessi jirtaan dhaabbata. Guyyaa san guyyaa gartee inni gurguru san eessi jirtaa ati. Ati eessi jirtaa. San bira kuti ta'ammaa sanatti yoo as deebine qabsoon bilisummaa Oromoodhaa wanni kun fafa waan yeroo haga tokko deddeebii keessa reef akkaan jetti humniti gaaga'amtee Haayile Sillaasee kaaftes irra guddaan siidhaa Oromoodhaa jechuudha. Tokko tokko immoo ijoolleen Amaaraa tagartee gaasawaan Amaaraa tan wanni kun ati dulloomteedhaa ka'i malee nun qaanyeessin gartee bakka tanarraa achisii jedha malee wanni kun sirnaa miti osoo hin jahin uummata ijoollee dargaggoota Oromooti wajjin waan kana achirraa kaasuudhaaf yeroo kaafamu akkumarree bujeessanii hatanii siniin fudhatanii akka gartee agarreessan nu godhan. Waggaa 91 san dura immoo qabsoon haa deemtu uummanni kun maqaa TPLFiin qabsoo godhaa turanii TPLF irraa yeroo lafti gartee gaamma Itoophiyaan baanan tun tan isaaniitii miti warra biraa qaba qabeenya isaaniitii miti hamma fedhan gartee waan fedhan namaa kananis quuqaan itti dhagahamu hin jiru waan jiruuf maqaa san jijjiiranii EPRDFitti if jijjiiranii namoota akkammaa har'a kun guyyaa har'aa kana dhadhaate tokko akka jeneraalota gartee guyyaa har'aa kana jiru. Kanaan wali qabatanii osoonii fi aabaa oolleen jiru jara kana jaaranii jechuudha. Aboon jaariin dhaadhaa jara kana. Akka gahaasa wadagaa turtanii fi turratti walillee dubbisanii bakka seen gartee gaa wal dhabbiilleen dhuftee uummata kana gartee jaaruun hin barbaachisu osoo gartee gaa nuti jirru jaarmaa gartee biraa ka'ii fi ka isin jaarsa kun gartee gaa uleetee isin godhachuuf deemtan waan jiru irratti walillee didanii deebi'anii gaa EPRDF humna gartee gaa bilisummaa Itoophiyaadhaa barbaadu waan jiru humna isaanii hogguu harkan if jijjiiranii gartee gaa saniin dhufanii waggaa 27 balaa san gartee nu buutee jechuu gartee gaafa immoo chaartaraatis warra sunillee gartee gaa rakkoon gartee nuti qabnullee keessa haa jiraattu haa jiraachuu baattu wanni irraa faayideewines akka jirutti tahee san duratti immoo fakkeenyaaf jaarmaa abaa'oo kana hulaa sadii moo akkanaatu waan kana beekaa jechuu gartee fakkeenyaaf kana bahaa fi asiin karaa kibba bahaatii fi bubbulee immoo karaa dhihaa kanatti jira malee uummanni Oromootu gartee jaarmaa qabnaa hin beekan gartee yeroo dargiin kuffisan kan moo dargii kuffisees maal yoo siin jaan humnuma Oromoodhaati ni didan loluufi didan hin dandeenyu gartee halkanii guyyaa bakka itti yaanu kanatti hin dandeenyu jedhaniitiin
isaan laaffatanii didanii akka jirutti ijoolleen ogolii fi waraana godhanichi keessan bakka silaa lolli afaan dhufirratti harka kannachuu fi kanaan akka gartee dargiin san kufu goosisanii jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti gaafa Soomaaliin 77 dhuftu ijoollee boochuu jira ni yaana jedhanii gartee uleen dhoorkan gartee waraanarraa sun gaa irra guddaa nama alagaatii seene biyya tana. Uleen irraa dhoorkaa turan. Gaa Soomaalii tooruma san jirraasi akka isaan godhanii baasan gaa yeroo haga tokko gabaabaa keessatti bakka deebisan jechuudha. Kun amma lola biyya keessaati. Tigreen baantan lola biyya keessaati. Eertiraan lola biyya keessaati. Wanni kun gartee gaa waan bifa addaatiin deemu. Kanaaf dargiileen didduma gartee uummata Oromootiin cabee jechuu barbaadeeti jechuuf hin jaa. Deebineen magaa haa maqaa jaarma Oromoon jaarma qabnaa agartee kililii gartee gaa maal kutaa silaa Oromiyaalleen hayyee seenaan teenyalleen hayyee haa dubbatamtu ja'amee wanni maree haasa'u jiru kun waa'een gartee federeeshinaa kun waliin buliinsaa illaa lakkoofsa 39 kun hundinuu wooma silaa itti dalagatanii wooma silaa gartee fakkaatu yoo bilisummaa mataa keetii beektaa birmadummaa walabummaa yoo ta'u baate gartee waan sanitti aanu federeeshinii gartee gaa nagayaa hanuma akka amma Ameerikaan uummata adda addaati uummanni kun biitummaa keessa jirullee gartee mootummaa afurtu gartee walitti dabalatee jechuudha. Silaani taa'aadhaan kan bakka san dhufame shirri yaadamee uummanni kun gaa Oromoo shiraan beekamu. Wanni rakkoon guddoon takka beektaa waan afaan hin dubbannuu fi waan garaa keenya keessa jiruutu waan uummanni waan wayii garaa keessatti hambisee afaan hin dubbata. Shiran beeynu nama kana gartee gaa kadda'uun beeynu yoonii fi nagaya jennees nagayumatti waliin jiraachuu wanni guddoon nu dhibilleen tana ta'u wajjin dheengadda gaafa chaartaraa sanis shirri addaan nurra yaadamee haga tokko kasilaa bakkatti illee dhufnu beeyta kaambii sanatti illee nama warri immoo waliin yaa'u Eertiraa fi isaan afaan tokko dubbatan namni adda beeku hin jiru. Kun Tigree kun Eertiraa adda beeku hin jiru. Isaan waan kaayyatan waliin kaayyatanii nu kadda'anii jechuudha. Qabeenya keenya gartee saammachuudhaaf. Nurratti wal ta'anii bulchiinsa gartee bakka saniittis ABO'n dhiisee keessaa bahe. Ta'arraa tana taati. Ta guyyaa amma gaafa kun gartee gaa fincilli uummataa warra kana kaasee dheengadda haallimma keessi jirru kun lakkee kun nutti hin ta'u jechuudha. Warri gartee gaaratti hafees gaara hafanii arra gaa maqummaan kunuu maqaan keenya kunuu hafee bakka tana gartee geenye jechuudha. Haa geenyu akkuma jalqaba dursan wanni san nu jalaa hafuu diddee jechuudha gartee. Wanni san nu jalaa hafuu diddee deemamee dheengadda gaafamma biyyarraa illee bahanii gartee gaa haasawaaf Yugaandaa yookaan Taanzaaniyaa baan dhaqan san achumatti gartee wanni xaxamee jechuudha. Kuni maali? Ifirratti abdii silaa gartee akkamma jirru kanaan uummata Oromoodhaa wali qabanii jaaranii waraanattis uummata keessa seenanii jaaranii bakka takka gartee waliin dhaabbatanii namni gartee nu duraa dhaabbatu hin jiru. Har'ammoo deebi'i fafni magaa wanni kutasan kan dursan kan 91 illee maqaa wahii qaba. Maaliif Oromoon jaarmaa yaa'uu qabaachuu hin beektu san duratti jaarmaa siyaasaa gartee kan hoogganamaniin hin qaban. Har'ammoo ni qabna osoo jennuu deebi'amee akka gaa agarrutti haala kanatti illee jaarmaa waliin jirru kana akka waan sirriin ta'initti balaa keessa facaasanii diiganii ifii deebi'anii ammoo jara kanaa wajjin har'a harka wal qabannee mootummaa tana jiisina jechuun mootummaa Itoophiyaa tanaaf humnatti godhuudha. Maaliif silaa akkuma amaarri gartee dur maqaa saniin jiraate dhugaadha. Haga tokko gartee dandamoo jira jechuudha. Guyyaa irraa kan akkuma reefu yaaldhaabaan jee gaafaanii fi faannoon sun ijaaramtee uummanni walloosan himatu. Faannoon barta biyya guutuu sana bulchuudhaaf hayyamatti qabdu. Tamallee warra gartee gaa biyya tana amma xarafatti warra gartee gaa bulchuudhaaf nama tokkollee hin gaafanne akka ta'e gaa ministeerri
biyya walgahii irratti gartee paarlaamaa irratti gartee dubbatee jechuudha. Sunillee gaa deebii gaafa dheengatti tikirratti duulan san waan kaaya waliin kaayyatan sun diiguudhaan isaanitti garagalte. Tasaanii mataa isaaniiti. Tateenyaa immoo uummanni kun gartee biyyuma kana keessaa uumaan qabanii. Dhalootuma asiitii miti alaa dhufanii. Maadigaasikaar irraa dhuftanii achi deema. Asuma keessaa wartee wata kalleen qabdan. Biyyi tun biyya teenyaa. Abbootii teenyaa gartee gaa dhaalmayaan harka keenya nu kaayee. Abiyyummaan faanuu agartee jalqaba duraa akkasii gaa wal qabatanii waliin deeman san diina isaanii godhatanii atuu oonee giyyanii gartee. Atuu shaneedha. Amma gaa tateenyaati. Tateenyaa fafni jiru gaafii namaati reefa kaaftee. Nama sin fakkaanne jala beektaa yoo deddeemte numa xiqqaattaa jechuudha. Ooppiitiyoota kaleedhaa wayyaadhaan sin jee maaliif isaan wartee booji'amtoonni yeroon sanillee yeroo tanaan waliin fakkaatu. Har'ammoo osuma ija banannee ilaallee garuu kanii fi waraana humna bifa kana fakkaattu qabnu. Kan deebi'anii waraana kana mariisisanii hin fudhachiisin. Uummata Oromoo ka biyya alaa jiruu fi ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirus uummata Oromooti. Deenga dawaa waan nuun ja'ameetu jira. Kun amma kasaaniitii miti akka maqaa jaarmaayaatti. Warrummaan miliyoona meeqa? Miliyoonni gartee gaa 67 isaan eeggatu deebi'anii uummata kanaa wajjin aangoo hirannaa faannoo wajjin lal. Tamee TBL filleetti madhiisi. Maqaa takkitti beektaa bakka waa'ee chaartaraatii fi lakkoofsa 39 illee haa qabaattu. Tuni warri biyya tana keessaa hawaasa kan qabdanii 4 kiiloon teenyaa abbaa keenya gartee harka nu kaayee. Kanamummaa isin barsiisee huccuu isin uwwisee nyaata isin akka isin waatti nyaattan akkanumattu nyaatuma nyaattan kan akka nu isin barsiise. Warra jiru. Kanaa wajjin harka wal qabachuun kun ani amma maal fakkaatee osoo tuni kasaaraa biraati. Oromoo kasaaru. Oromoon tuni ni guuntoomte. Yookaan ni uffite yookaan ni hifatte. Gara gaggaliinsa gartee jaarma isaan dura deemuu kana hifattee mootummaa sanaan amma irra guddaan namaa faannoo mannaa nuti gartee bilxiginnaa wajjin jiraachuu gartee nuuf wayyaadhaa. Anuu yoo na gaafatte akka fakkeenyaatti bilxiginnaa haga tokko wal keessa lallaaqaadhaa firraa hin kabala. Kanammoo bineensa mataa nu muree ibiddan nu gubee nama wali qabee gartee boolla qotadhaa jeeni maduu karaa deemtu gaafa wallo akka isaan godhan agartan. Wanni kana fakkaatu 100 ka afaanii waan biraasan kan guyyaa har'aan kana lolaan wal dura dhaabbachaa jiran wallagga teenyaa guututti naannoo keenya gartee teenyaa nuu qabaa abbaa keenyaa gartee bakka sana qaba. Shawaan tun akka yoo gartee kanaan tuulamni kun jaan tokko keenya dhufanii warra karrayyuu aseenii hadaamaa jala keellaachi dhaabbatee as taa'u. Warra kanaa wajjin nuti tokko jechuun maquma gartee jaarmaa kanaatiif akkuma anti dubbadhu wallaale beekta. Kasaaraa guddoodha ammas. Maqaan illee maqaa badaadha. Warri irra jiru kun ankaleessa hoogganonni gartee dursan xiqqoo murna gabaabaadha. Warruma wal beeynu. Warruma silaa gartee warra silaa haga tokko kutaa haga tokko illee osoo hin ta'in warra takka magaalaan arkin barsiisanii warra akka ajaa'iba afaan Ingilizii dubbatu. Miseensa iddoo godhanii miseensa gartee iddu galeessaa godhanii gartee dhaabni kun oofaa ture jechuudha. Har'ammoo warra gartee yuunivarsiitii keessaa yaa'e diktoroonni bakka jiru. Injineeronni bakka keessa jiru kana guyyaa kan amma deebinee faannoo kanaa wajjin deemuun kasaaraa uummata Oromooti. Uummanni Oromoo dadhabee jira gartee waan akkanaa kana yeroo dheertuu kana itti deddeebite. Ta'arraa tun ammoo baasa kan biraatii miti faannoo wajjin waliif galleeti jirra. Sanuu dho'isaati bara amma dho'isanii gaafni dubbatamuu eegalee fi illaa irraa hagam takka dho'isaniiti maaliif dho'isan? Ati bara wanni ati dho'isa dalaguu bara tokko beekadhu waan qaanyiiti jechuu beekadhu. Waan qaanyiiti. Amma deebii akkuma ati reefu jettu warrimma isaa waliigallee walii yaana TPLF fi faannoon jedhamu kun faannoo
eega dhufe beekta dantaadhaaf. Namichi warra Eertiraa Firaa'uun kun maqaan isaa eenyu Isaayyaas haga funyaanitti agartee akka ajaa'ibaa hidhachiise. Gaafa duula dheengaddaa meeshaa waraanaa wanni isaan hin qabne hin jirtu guyyaa irraa faannoon. Uummata Oromoo waraana kaasichi yaa'u iddoo sanatti kachi gartee sikiran dhooytu dhaqanii bakka gatanii meeshaa irraa guratan. Iddoo sanatti dhaabbatanii gartee isaan waggaa lamaan san meeshuma kuufachaa turan gartee wanni isaan hin qabne hin jiru jechuudha gartee. Taankii fi madaaf akka jiru ni qaban. Kilaash dheeraa kana isaa fiddan jeen deega dhiyoo tana Abiyyi Ahmed. Kilaash gartee wanni irraa dhufu maal turkii irraa dhufu dheeraa san gurraacha kana isaa fiddanii afaan isaatiin jeeni jechuudha. Kanaaf warra kanaa wajjin waliigalleen fafa. Deebi'i mallee warra humnateetii wajjin yoo beektaa humnateetillee walqixa taate humaan qabu. Humnaan walqixaa miti. Faannoo wajjin amma nuti walqixaa miti jechuudha gartee wanni faannoon qabduu fi wanni nuti qabdu. Warri kun warra Haayile Sillaasee keessa waggaa 40-50 biyya alaa sana jiru gartee warra warshaalee adda addaa qabu. Uummata kana gartee akka danda'amutti meeshaa funyaanitti hidhachiisanii maallaqa akka jiru gartee bira dhaabbachuu nuti dheengadda gartee ka biyyarraa baaneedha fakkeenyaaf. Qabeenya akkasiituu namni ala jirus yoo gartee hedduminamaan taate malee qabeenyi biyya Itoophiyaa guutuun harka Amaaraatii fi harka Tigiree jira. Tigireen ammoo dheengadda waggaa 27 hamma biyya san keessa jiran meeshaan biyya alaatii dhuftu keessaafuu eega mallas du'ee fi lolachuu eegalan kana meeshaa alarraa naqatan akka jirummeessanii gaara san keessa jiranii jechuudha. Meeshaan qabeenyi gartee waraanaa san mootummaan Itoophiyaa qabdu isaanii walii gadii miti. Akka jirutti ammallee deebi gaayii waan kana waan harki biraatiif beekadhu bakka tana waan jiruuf duuba kanaa illee gartee warri hidhatu isaanumatti hidhaadha. Dipiloomaasii ala kanaa warri jiru gartee waggaa 27 kana faranjoonni isaan saamanii waa gartee itti raabsaa turan hundi ala kana jira isaanii waliin jiran kanaa wajjin ati walqixaa kanam tokko ala kanaa biiroo takka hin qabne kanam tokko gartee dipiloomaasii wayii tokko ala kanaa hin qabnee fi warri sanii fi an walqixaa miti. Kasaaraa yoo meeshaa walqixa hin ta'in ammallee deebii wanni guddoon jirtu ta meeshaa osoo hin ta'in dhugaadhaa waliigalteen yookaan ammoo adda durummaan durillee numa jira. Amma Eertiraa fi Abaahoodhaa fi TPLF duris karaa wallaggaa kana fa'aa hayyee Soomaaliin dhufaniiti bara bu'anii wasanarraa deebi'aa jenneeni deebifneef jalaa. Maaliif yeroo san achi waliin jiran gaafa asoosaan dhaamtu eenyu waliin jira? Asoosaan gaafa dhaamtu dargii keessa jechuudha. Yeroo san isaan dhufanii achi gadi nurraa deebi'aa jenneen maal lafa tanaatu hamtuudha. Diidawaalee dibbeetaa akka malee nu miidhaa ture. As keessa halkan lama deemtu. Kana keessa gaa uummanni alagaa kun dhufee gartee waa tatta'uun dilasiimi deebi'aa jennee barbaraadhaan deebinee jechuudha gartee na dhiinfaan achii fuudhanii gad deebisanii deebisan. Qabeenya akkasitti jechuun kiyya walqixoo wanni gartee nuti harka keenya seene takkaa gartee mallee hamma qabsoo goonu kana ilmi namaa qabsoo tana godhu na yoonii fi ollaa illee bakka gartee wayiin naqattu yoon qabaanne hedduu gaagaadha jechuudha. Nuti gaa illaa guyyaa har'aa kanallee namni guyya tokkollee nu gargaaree bakka tana nam tokko gartee kanatti himatu hin jiru. Soomaaliin gaa yeroo gabaabaa san ifiifuu cabuuf yeroo deemtuuf waan san fidde jechuudha. Waan kana ta'eef nuti har'a gartee walqixaa fayyadtu walqixaa miti jechuudha. Deebii imma warri dheengaddaallee maqaa wahiitiif kuni har'a bakkuma jirutti jara kana bakka jiru mataarraa guuraniiti biyya sanatti deebi'uu jiraatan. Walqixxummaa gartee dandeettiin hin jirtu gartee amma kan isaanii jiru walqixxaan meeshaa walqixaa miti. Jeneraalonni biyya tana keessa jiru dilli beetoore 40 amma akka baacaatii fi Biraanuu Juulaatii warri jiru kun warra seeraanuu barsiisanii miti. Maqumaaf aangoo irra kaa'anii dadhaabanii jechuudha. Akkaataa samiin barate. Jeneraalonni jiru biyya keessattis barsiiftee biyya alaa baaftee kitaaba barreessanii gartee lafa haayuudha qaban. Addunyaa irratti kaampiitti baratanii jira. Achi hungeessine jara keenya achumatti maqaadhaaf achi kaayanii
arraga abiyyi san wali qabatee uummataan gartee cafaqu jira gartee kan sanuugaa jechoonni imma uummanni keenya kun ju'uu fi isaanillee waliin ja'an fafakkareefummaa dhaabaan ju'uu san beektaa uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf warra duguggaa sanyii lafarra ilma namarratti uume yoo jedhan ati ana jettee gaa jinala abaluu kiyya jettee guhimattu anaa gatee jechuudha mokkam waan kana ta'eef jechamma ati gaafii reefu na gaafatteef walqixxummaa waliin yaa'uus hin dandeenyu wanni kun gartee gaa waan fafaati fafa dheengaddaati har'aa kanaatu irra hama osoo ummata waa barate qabna jennu ummanni kunis deebinisuma akkuma gaafa 74 91 faalluma gartee nama wal qindeessee waan kana dhugaa walitti himee waliin deemu dhabaatiif 2018 tarra hamtuuti arranu deebuu deemaa ummanni Oromoo gaa waan kana wal mari'atee jechuun silaa beektaa gaa waan irra wal tahan san amma fakkeenya faannoo fudhannu jalqaba dura asiiwumaan qabdan lafti tun teenya illaa guyyaa irraa lolaa deemu jira waan sanirraa deebi'anii jiranii nama kanaa wajjin akkamitti adda tokkummaa uummatati. Uummachuun maal fakkaata? Tikireen dheengadda yaate san adda tokkummaa jettee goolitti deebite wanni dheengadda dalayne san sirrii miti jettee ibsi inni kana jira. Tuni hoo wanni kaayyoon gartee nuti lafaa qabnu kan biyya sana keessaa homaan qabdan isin hin jenne san masaraan gartee mililik teenyaa tajaajilu san mililik gartee gadhaqee bakka san saami nuti lafa amaaraa keessatti daangooyna asii achi gartee gaa lafa teessanii humaarraan qabnu waan akkanaa kana ibsa kanaa eega isaan kanaa wajjin walitti dhufanii ibsa kanaa kannanii jiru amma gaa kareef jettee beektaa anillee naanuma jiru yeroo dheeraa dhoysanii amma immoo waraanatti ibsuutu jira waan juun dhagaya beektaa jarrummaan keenya kunu akka irraa fudhachuu fi irraa fudhachuu dhabagaa nuti hin beeknu akka mataa kiyyaatti fafa addaati kuni uummanni Oromoodhaa immoo kanarraa gaa wanni ta'uu qabu wanni waraanaa afaan beektaa dilas balaan qabdu jechuun yoo silaa beektaa waa'ee seenaatii fi waan jiru silaa beekne waraana ji'a jahatti balaa uumta beekte silaa gaa uummata wal qabatee jiru taane yeega kunis akkana ta'e wal qabannee if jaarree buusii buufannee jaarmaya cimaa jaarminni addunyaa keessatti wanni jabduun jaarmaya siyaasaati gartee nama jaarmaya siyaasaati waraanni durattumaa lammaffaadha bilisummaa barbaadettee yoo haateeti dura jaarmaya siyaasaattu ijaarama eega kana jaarte boodaan waraanni harka lammaffaadhaati harki mirgaa siyaasa harki bitaa immoo waraanaa jechuudha dubbii yoo jabaatte ha waraanaa kanaatu hafa kun haa badu jennee gaamma kunillee yoo nif garte kan gaaga'ama keessa seenu taate akka isaan jedhanii rabbiin godhin kunillee ijoolleen gartee ijoollee warra kana jala yaatu nama waan kana uumee fi oofu jiruus gaa akka mataa kiyyaatti murna haga tokko ta'uudhaan beeka jechuuf hin ja'a. Kanaaf isaanii wajjin wal qixxaachuun hin danda'amulleedha. Deebii guyyaa irraa kana fafalleedha. Rabbi irraa nu haa baraaruun ja'a asuma irratti hin gabaabbadha hundi. Ulfaadhu jaaldandoo yeroo dheertuu fudhattee akka gaariitti keessa deebitee irraa nu kaaste xumura sagantaa keenyarra illee geenyee jirra. Jaaldaaba dhimma kanaa wajjin wal qabatee akka dhaamsatti jaarmeenyi keenya maal ta'uu qabaa, uummanni Oromoo maal ta'uu qabaa, waraanni bilisummaa Oromoo ejjennoo kana fudhachuu irratti yoo fudhate dhiibbaa akkam qabaa yoo dhiisee hoo miidhaa akkam qabaa kan jiru irratti dhaamsa qabtus walumatti qabdee siifin kannaa uummata Oromootiif waan dhaamtu yoo qabaatte. Mootirra jira. Mootii irraa kaasi jaalladha. Sagaleen ta'e qabamee jira. Galatoomee yeroo nama keessa jirru kun gaaffii natti gaafate kun yeroo kana faana waan deemudha. Inni kunis baay'ee kan nama horsuudha. Ilma Oromoo, intala Oromoo, shamarran Oromoo hunda keenya Oromoo hunda warra bilisummaa Oromoo, birmadummaa, walabummaa Oromiyaa tamanu baay'ee kan yaachisudha. Karaan deemame kun
gara duubaatti hin deebi'u waan taasifamu gamma yeroo nu jalaa dhumurra jira. Dubbii kana adda dhageenye bubbulleerra. Garuu egaa akka walolaattis hin deebifnu otoo immoo namni nu facaasuufis diinnis kana soba odeessuu danda'a kan jedhuun of qusannee taa'aa turre. Amma garuu yaada keenya irratti kennuu dandeenya. Ijoollee keenyaafis warra bosona jiraniifis kuni isaanumaafuu nu horsa. Maaliif yoo gara duubaatti deebine warri Abashaa lamaan warri Tigiree fi warri Abashaa seenaadhaanis biyya sanaanis kan isaan irratti wal lolaa turanii Atsee Minilik calqabee eeggalee barcuma irratti malee biyya adda adda qoodachuuf miti. Hundumti isaanii nu bituuf keessumaa Oromoo bituuf barcuma irratti wal lolaa turan. Sun egaa seenaan suni jabaachaa dhufee gaafa Tigiree irratti waan tuntummoo wanni eeggalu maqaa ishee ilaala Tigiraay Liberation Front kan jedhu Gireet Tigiraa dhuumna kan jedhu lafa keewwatanii turan. Gireet Tigiraa sana jechuun biyya Tigiree uumna ishii guddoo kan jedhan Walqaayitii fa'aa kutatanii yoo Itoophiyaatti nu dandeenye biyya sana isteetii dhaabbanna jedhanii lafa keewwatanii deemaa turan. Gaafa garuu namni isaan dura dhaabbachuun argine Itoophiyaa sanas qabachuu hin dandeenye jedhanii warra araatiin mari'atanii Itoophiyaa qabatan. Innaa immoo dhufanii qabatanii humni Oromoo innaa madaalanii humni isaanii waan caaluuf waba'oo of keessaa rukutanii baasanii biyya sana akkuma barcuma irratti wal lolaa turan warra Amaaraa faana barcuma qabatanii Amaaraa sacuucanii biyya sana bulchuu 27 dhiitanii bulchuu calqaban. Egaa maaliin ideoloojiin isaan biyya sana irratti qaban nama bulchuu irratti lachanuu tokkuma. Barcuma irratti wal lolu malee. Garuu wanti isaan badan wanti isaan irratti alabaan isaan sun eenyummaa namaa hin beeku. Isaan kun garuu warri Abashaa jedhan Abashaa Amaaraa jedhan. Amaaraan kun immoo akkuma beektan baay'ee gadaantummaa of keessatti qabu jechuudha. Maaliifuu zarii isaanii hin beekanii. Kan ammoo piroofeesarii isaanii Masfin Waldamaariyaam beekan nuti osuma beekna waan baay'ee. Kaan isaanii zariin isaanii Agaw, kaan isaanii Oromoodha, kaan isaanii maaliidha. Garuu cheerchii sana jalatti ijaaranii afaan kana waan beekaniif innaa namni Oromoon inni guddaan kun inni waggaa 3,700 achi keessa jiraate innaan Oromoodha jedhu isaan immoo gadaantummaan itti dhaga'ama. Maaliifuu hin beeku duuba isaanii. Duuba isaanii waan irra dhaabbatanii matan hin qabu. Seenaan sun immoo gadi ba'a. Kun hundumtuu atti gadi ba'uun barbaadan. Kanaaf isaan har'a irratti citanii kanaa sa'an biyyuma ishii qaban sana yoo amma keessa Agawti keessa baay'eedha. Agaw akkuma kuushii kun hundumtuu yoo ka'e Amaara warri jedhee warri zarii hin qabne sun waan seenaa sobaa kataman sana waan irraa fudhatame kan isaanii gadi ba'uuf waan hundumaa nama dhoksanii nu malee namni hin jiru jechuutu isaanirra jira. Keessumaayyuu saba Agawuf Oromoo kan Afrikaa baha Afrikaa keessatti waggaa 7,000 seenaan isaanii kan beekamu egaa miliyoonii lakkaa'amuu danda'ama. Miliyoonii 3-4 torbayyuu dhiyaatanii achirratti dhalatanii biyyi kan isaaniiti warra kana seenaa isaanii awwaaluu barbaadu jarri kun. Akka seenaa isaanii godhanii ijaarrachuu barbaadu. Ijoollee isaaniis kanumatti himu. Kanarraan naa kaanu Oromoo kan jedhan iyyuu maqaa dhaga'uun barbaadan warri Tigiree dhaga'uu waan jedhani kanarratti. Oromoodhum kan jedhan. Oromoon achitti dhalate kan jedhan iyyuu jarri kun fudhachuun barbaadan hammarratti. Ati kan dhufte Maadaagaskaarii siin jedhu seenaa sobaa lafa sii kaanii. Seenaa isa biyyi lafaa katabee sabni kuushisa kam jedhanis hin dubbisan. Warra barate isaanii miti, warra hin baranne isaanii miti, warra barate isaanii warra piroofeesarii, dooktorii, injineerii of hin jedhu. Waa tokkoon isinitti waggaa 2-3 dura warra piroofeesar Amaaraa, dooktoroonni, beektoonni, Giraand Amaaraa kan jedhan walgahii tokko Ameerikaa Niwuyoorkii haa ta'u yaada yookiin Waashingan walgahanii gara nama 300 ta'u. Maalirratti waan Oromoo qofaadha. Oromoon biyya hin qabu. Maqaan isaas Gaallaadha. Warra Jarmaniitu Oromoo jedhe isaa baase. Warra barateedha kun. Warra hin barannee miti. Jarri kun. Warra dubbifnee dhedhaniira. Warra maqaa kitaaba
akkanatti ilaalu ammarraattu kanuma ilaalu warra kana faana dhaqanii dhaabbatanii lolla jechuun of ajjeesuu of awwaaluu jechaadha kun amma dhageenyu tooftaaf jedhu tooftaa diina tooftaa ati diina inikkaa irratti hin baafattu diina inikkaatti qophooftee lolta malee xinnoo ishiillee kan warra Tigiree sana wayya tooftaa baana baafannoo jedhanii amma isaan warra Amaaraanis faana jiraachuu hin danda'an kana booda barcumas walii kennuu hin danda'an kun beekamaadha. Ta'us akka duriitti otoo hin ta'in of jabeessaa of cimsaa warra Tigiree sana faana illee loltu wayya. Abiyyii fi warri Tigiree wanta Oromoo irratti deemsisan kun tokkuma isaan diina tokko garuu maaliin wanti irratti walii galtus wanti irratti walii galtu wanti irratti walii hin galle beekuun sirra jira warra Tigiree faana garuu isaan warra Amaaraa faana dhaabbatanii kan hin lolla jennaan ofi ija isaan irraa fageessuun sirra jira. Wanti warra Amaaraa har'a kaleessa bar faannoo kan jedhamu kun kan warra galtu morma ilma Oromoo ABO keessa lol kutanii mukatti fannisanii kan Goojjamitti galanidha. Horroo Guduu keessatti nadheen garaatti baattu ulfataate otoo lubbuun jirtu gogaa irraa qalanii baasaniiru. Jara kana faana dhaabbannee lolla jiru. Kun immoo jechuun Abiyyuun qofaa kuffisuu fi jechaadha. Kaayyoon inni gara duraa kaayyoon saba Oromoo inni bilisummaa birmadummaan Oromoo walabummaan Oromiyaa irraanfatameera jechaadha. Abiyyi qofaa kuffisuudha jechaadha. Kun immoo Oromoodha homaan godhu. Sana booda hoo maaltu ta'a? Silaa kuni balleessaa keenya hundumaatti Oromoo biyya jiru biyya alaa keessa jiru. Maaliifuu otoo ijaarame Oromoon inni biyya alaa jiru faca'ee taa'uur otoo iddee tokko dhaabbate ammi ala jiru kun inni biyyaas isa biyyaa ABO qonnaamtee lafa jala wal qabaatee inni alaa keessuma warri hayyoota keenya warri beektota keenya hundumtuu iddee tokko dhaabbatanii ijaaramanii otoo kana dura dhaabbanne kun har'a nutti hin dhufu. Eenyumtu akka fe'etti kaatee Oromiyaa murteen fudhatu Oromiyaa irratti. Kun immoo inni tokko balleessaan kan hayyoota keenya, kan keenya, kan beektota keenya, kan faca'anii ala ta'anii maqaa Oromootiin ala yaa'anii har'a biyyatti galanii Abiyyi jala kaatanii lafa gurguratanii mana ijaarratanii saba Oromoo irratti diina uumanii kun hundumtu akka abbi fe'e kafraa fe'e kaatee Oromoo akka beektu Oromoo irratti murtee fudhatu Oromiyaa irratti murtee fudhatu abbaa fe'e faana mallattoo kaa'u waan sana godheera. Yoo sabni tokko hin ijaaramne humna hin qabaanne dhaabbadhu irraa waliin jenne dadhabaan inni keessa jiru Oromoodha tuffata. Kanaaf kuni gara fuulduraattis ta'u Oromoon kana beekkatee iddoo tokko dhaabbatee gaafa Oromiyaan mataa ishii dandeessee diinni dhufee si faana jiraadhe jedhee si kadhate gaafsi sun kan biraati. Ammasitti amma sana hin geenyetti Oromoon ammas Oromiyaa fi sabni Oromoo balaa keessa jiru. Baraa isa darbe caala. Isa kana Hayilasillaasee isa kan Minilik caalu. Isa kan Dargii caalu. Isa kan Tigiree caalu sana jala jirti Oromiyaa fi Oromoon. Kanaafuu har'umaa calqabee ammaa calqabee warri nu galcha wanta Oromoo jedhu hundumtuu anas na galcha wanta Oromiyaa wanta Oromoo nu jedhu. Kunoo hin ilaaltu. Amma dadhabaa na waan arge TV irratti bahee Oromiyaa nuti har'a lafa Oromiyaa bal'ifachuun nurra jira. Saba biraa bituun nurra jira. Saba biraa gaaffiin saba Oromoo saba biraa bituu miti. Gaaffiin saba biyyaa gaaffii abbaa biyyummaa Oromiyaati. Gaaffiin biyya biraa Oromiyaa eenyummaa isaati. Biyya qaba. Biyya biraa wanti bal'ifatuufis hin qabu. Waaqni bal'isee isaa kenneera. Isa sanayyuu harka isaa galfatee bayeessatti of jala galtee irra hin bulle. Gadi bahee Oromiyaatu saba hundumaa qabatee Itoophiyaa bite.
jedhee seenaa Oromoo isa jire kan dabsu warra akkanatu jira. Kanaaf har'as Oromiyaan nu galcha. Balaa keessa jirti. Sabni Oromoo balaa keessa jira. Kan jedhu hundumtuu fuuldurri Oromoo maal fakkaata kan jedhu hundumtuu gadi ba'ee waliin mari'atee waa tokko irra ga'uutu irra jira. Ijoolleen keenya ishiin bosona jiran dubbiin kun akka isaanii galu tokkummaan dhaabbatanii waan kana wanti kun balaadha jenna nuti. Tokkummaa isaanii eeggatanii waan kana walii galanii akka duubatti irraa deebi'an. Eenyutu godhee kanaa miti. Warri kana godhes kana beekanii akka irraa deebi'an. Saba isaanii qabatanii, saba isaanii ijaarratanii, yoo rakkoon jiraate saba isaanii faana haasa'atanii, isa alaas isa keessas tokkummaa isaanii cimsanii, karaa hundumaa karaa dinagdees sagalee isaanii cimsanii, dippiloomaasii isaa alaa cimsanii, caasaa isaanii ijaarratanii yoo deeman seenaa hojjetanii deemu. Seenaan amma irraatti hojjetan waggaa 8 kun akka hin awwaalamne. Seenaa guddaatu hojjetame. Waliigaltee dhabiina xixinnaadhaan tokkummaa isaanii caccabsanii yookiin immoo fe'ii xixinnoodhaan kan boru isaan hin deemsifne istumaan isaan hin garre. Waan warra Bashaa faana galee waan ta'e arganiiru. Abiyyi faana waan aba'oon ta'e arganiiru. Asmaraadha galanii. Har'a ammoo Bashaa keessumaa faannoo faana galanii maal akka ta'u barbaadan naan galuudha. Qabsoo waggaa 8 kana calqabe. Akkumatti gammannetti yoo wanti baay'een nu hanqates ijoollee keenya kanatti akka gammannes ammas wanti calqaban kun wanti cimsan kun akka isaan harkaan buune yoo isaan harkaa bu'e wanti kun sabni Oromoo balaa guddaatti itti dhufa. Isaanitti dhufee dafa saba Oromootti dhufa. Kanaafuu keessa deebi'anii itti yaadanii walii galtee isaanii godhatanii isa laas warra isaan deeggaru walitti qabatanii yaadaan wal loluun hin jira. Garuu waloo keenya irratti waloo Oromoo irratti isa qabnu sanaan akka nu jaalaan banne gochuun nurra jira. Kanaafuu warra ammas dura deebi'ee warra achi deemanii walii galtee godhan keessumaa warra diina inikkaa faana walii galteen gootu. Walii galtee kan gootu gaafa mo'atte gaaf sana otoo mo'atiin otoo tuffatamtuu otoo biyyaan qabdu jettuu otoo morma si kutanii deemanuu otoo ati Maadagaskaarii dhufte siin jedhu maqaan keeyyuu isa waaqni si kennu otoo hin fudhatin isuma Oromoo jedhan iyyuu otoo hin fudhatin akkamitti jara kana faana walii galtee gochuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Waan hin dandeenye keessa akka galan irraa gorfachuu duubatti deebisuun nurra jira ijoollee keenya kana. Tokkummaan isaanis akkuma cimetti kanarratti egaa isaanis waa adda adda wal baasuu danda'u. Kanarratti warri kana fudhatanis dhiisuu danda'u dhageenyaan garuu otoo sun hin ta'in otoon balaa akkanaan uumamin maaliif Abiyyi fennaa Tigiree fi Amaarri wal lolu? Nuti maaliif isaan hin lolu? Biyya keenya keessa dhaabbannee qabeenya keenya guurrannee saba keenya guurrannee sabni keenya kan Abiyyi jalatti dhume kan qeensaa gubate kan ijoolleensaa jalaa duute baay'ee. Kanuma qawwee dhumxinnoo sarkaa qabnuu fi eeboodhumaa fi dullaasaa guurratee ba'ee innaanni warra wayyaaneetiin wal lolu. Nuti immoo duubaan biyya keenya jalaa qabachaa maaliif hin deemne? Maali rakkoon keenya Bashaa faana wanti nu geessee iddee tokko nu dhaabu? Diina nikkaa faana maaliin wanti nu dhaabu? Abiyyi qofaa kuffisuudha ergaan keenya. Isaan Abiyyi qofaa kuffisuudha. Keenya sana miti. Baay'ee adda adda jira. Waan nuti barbaanne, waan sabni keenya barbaadu, wanti Oromoon baay'eedha. Iddee tokko miti yaadni keenya kan jiru. Raada iddee tokko hin jirre. Siyaasa iddee tokko wal hin fakkaanne. Siyaasni keenyaaf kan isaanii digirii 180 yookiin immoo ba'aa fi lixa baay'ee walirraa fagoodha. Wal hin fakkaatu. Kanaafuu yoo itti yaadame Oromoon hin laala jirus inni biyya keessa jirus inni amma manatti galee taa'us na galche si galchee hunduma kee galcha. Saba kee baraari Oromiyaa baraariin jedhaan kana kon nu baasu galatooma. Ulfaadhaa galatooma jaallandee gadaa jaallabaa ergee yeroo keessan fudhattanii haala yeroo irratti rakkoo hamtuu muraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kufaa jirtuuf uummata Oromootiifis waraana kanaafis
jaarmaya keenya caasaa biyya alaa jiru hundumaafuu dhaamsa nuu dhaamuu keessanii irratti fudhatanii irra deebi'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Sagantaa ta'an irratti immas kan walitti deebinu dhimmichi kanatti deddeebinee kan walitti deebinu ta'a. Fayyaa ta'a nagaan nu tura hanga yeroo itti aantu qabannee walitti deebinutti nageenya koo kan kabajaa fi jaalala isin biraa ture jechuun barbaada. Kabajamoo fi hordoftootaa fi dhaggeeffattoota miidiyaa walabummaa sagantaa keenya irraa asuma irratti goolabnaa sagantaa itti aanu qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jenna. Ulfaadhaa galatooma. Galatooma.